borii nan dhufa yeroon dhufu mana keessatti si arguu hin barbaadu. Ijoollee kee fudhadhu bahi mana koo keessaa jira. Ilmaan jaamaa fuudheessan naqa seeraanillee wal ga'uu ta'a malee yeroo hunda bultii koo wayyaa bultii kan koo naa wayya jedhee yeroo hunda mataa gadi qabadhee jennaan inni Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu urtuftu tamai family annagaa kooti alhamdulillah sinnagaa keessaniin jawaattu jireenyi aafiyaan akkami ana bira wantu hundinuu bareeda alhamdulillah ilmaan kan koos bareedu nagaa jiru salaahan koos mucaan koos fayyeera alhamdulillah animmoo xiqqoona dhukkubee ture akkuma argitan gaddaa Abdulaziz maaliif iyyuu baatee miidiyaa irratti maqaa kan koo asooftaa waa'ee jireenya keenya asooftaa naan jedhee na rukutee ture yeroo inni dhufullee siyaan qabu bakka baay'ee tokko na dhukkubaa ture amma immoo alhamdulillah fayyeera mana hakimis deemeera fayyee owana gayeera alhamdulillah kaleessa kanallee yaada jiru sinifan ibsaa sinittan himaa jedheetan baay'ee namoonni cannaqamaa turtan baay'ee keessantu jira namni du'aanyaa godhaa turtanis baay'ee keessantu jira garuu alhamdulillah annagaan jira galata rabbi silaa inni dhufee mushaakilaa uumee deema baay'inaan mana hin taa'u egaa hordoftoota keenya inni maaliif iyyuu maqaa kan miidiyaa irratti haasoftaa maqaan kan keenya maqaan bultii keenya miidiyaa irratti baay'ee haasa'ama kan jedhu inni jechuudha garuu ani jaalladhee miti kanan miidiyaa irra bayaasay garuu mistirri dhugaadha mistirri bultii mistirri haadha mana abbaa mana miidiyaa irratti baame ina saamu nan beeka inni yoo ammaateeyo yoo jabaateeyo maal godhama amma yoomiitti dhoskatamee taama kanan jedhuun baay'ee dubbadhe malee ani waa biraatiif miti inni garuu baatee maa dubbattaa oskituunan shaffaname ko shaffaname intina guyyaa meeqa ji'a meeqa shaffanama bakka inni isaa dhiisuu danda'an jiru waan ta'eef isuma hammaayyuu jechuudha isuma hammaayyuu waan inni jedhe isinittan hima wallahi ina wantan isuma hammaa daawwalee borii nan dhufa yeroon dhufu mana keessatti si arguu hin barbaadu ijoollee kee fudhadhu bahi mana koo keessaa jira garuu animmoo waan galeggala malee mana koo keessaa ilmaan koo fudhadhee hin ba'u ilmaan jaamaa fuudheessan naqa seeraanillee wal ga'uu ta'a malee ilmaan jaamaa fuudhee eessan naqa eessan geessa daa'ima jaamaa fuudheessan geessa kun waa'ee dhiiraati asabaala kun waa'ee dhiiraati garuu ani yeroo hunda luumsa'ee bakka yeroo hunda luumsa'ee mana kan koo keessa bultii kooti jedhee yeroo hunda mana keessa taa'ennaan ilmoo koo qabadhee mana keessa taa'ee isa barsiifadhee ilmoo koo wajjin mana keessa taa'ennaan inni yeroo hunda bakka dhiirri yeroo dubartiin mana keessatti galtee mana keessa teessu nama ittiin fakkaan maaliif garuu maaf nama ittiin fakkaan yoo fijiraati ba'anii iddoo barbaadaniin ba'anii bultiidhaa jenneeti malee an fakkeenyaaf an bultiidhaa jedheetan malee iddoon barbaadeen bahee galee akkan barbaadetti dhiqadhe alhamdulillah dhiqadhee uffadhee kaanaan jechuudha wallahi anis
fataa jedhee jiraachuu nan danda'a. Garuu hanadha ilmoo kan koo nasaba. Ilmoo kan koo guddifachuun barbaada. Ilmoo kan koo wajjin ilmoo kan koo iddoo guddaatiin gaachuun barbaada malee ilmoo kan koo iddoo guddaatiin gaachuun barbaada malee akka bultiin kan koo yeeqamus hin barbaadu. Akka mushaakilaan gidduu keenya galus hin barbaadu. Garuu immoo isatu fedhe miti. Ganni fedhe irratti waan fedhe fidu an taayetuman ijaan ilaala. Iddoo hammaatetti immoo karaa seeraatiin fixuudha. Bakka an ammas ta'u boodas ta'u in soraadhu harkan kennu. Bakka yeroo hunda bultii koo wayyaa bultii kan koo naa wayya jedhee yeroo hunda mataa gadi qabadhee jennaan inni natti quufaa jira. Ilmoo kan koo guddifadha. Ilmoo kan guddifadha jedheetani malee ilmoo kan koo iddoo guddaatiin gaadha jedheetani malee ilmoo kan koo intuna bakka awwaamee qayaadeesan waamee wallaahi wish waamee qayaadeesan garuu dhiirri kun yaadu maaliif yaadu kun maaliif ittiin dhagahamu kun maaliif jiratti dhagahamu maaf yaada tokko dhabu maaf bultii jira yeequ maaf qilleensa of galchu kanatu natti dhagahama. Garuu ammas ta'u na arguu danda'a miti. Na arguu danda'a ammas ta'u boodas ta'u an bahan jiru mana koo keessa bahan jiru waan barbaade fiduu bakka waan barbaade fiduu danda'a. Seerri jira yoo barbaade seerri jira an hin bahu an taa'ee mana kan koo keessa taa'ee ilmaan kan koo guddifadha bakka an dhaamsi kan koo kana yoo na dhageessa ta'e dhaamsi kan koo kana jechuudha. Ani wallahi dhiirri kuni yeroo dubartii jijjiiru annan beeka haala dhiirritti jijjiiramu dhiirri yeroo dubartii tokkorraa ka'ii tokkotti darbu hin jijjiirama. Ammas kan isa akkas godhaa jiru kanuma hangaruu yaadaanis sammuu of hin fixu akka maraatee waan barbaadde taatu minaamin firan qabdu aliin qabdu kana minaamin kan jedhu yoo satti dhaga'ama ta'e an firas qaba inshallah an orminuu naaf dhaabbata. Orminuu ilmoo kooti wajjin naaf dhaabbataan isiniin jedha hordoftoota keenya wanti jiru kana ammas ta'u immoo boodas ta'u hani ingaddu ingaabbu baay'ee dubbachuu kan kooti miidiyaa irratti ammas ta'u ingaabbu baay'ee miidiyaa irratti dubbachuu kootiif ingaabbu inni kan isa ajjeesaa jiru akkam baatee miidiyaa irratti dubbatta mistirri kan koo maaliif miidiyaa irra ba'a kana bakka wanti isa ajjeesaa animmoo bagan dubbadhe dhiisi yeroon jedhu yeroon kadhadhu yeroon bakka akka dubartii tokkotti kadhadhu maaf nan nageenye maaf hin dhiisu nan balleesse hin balleessitee jiran jettanii hin balleessitee taanaan jedhaa hordoftoota keenya wallaahi laazim nan balleesse baay'ee dubbachuu nan balleesse wanti kun natti baddiin fakkaatu hammas ta'u yoo barbaade ofii jedhu sirraate akka duriitti deebi'ee dhufee mana isaatti ilmoo isaatti galee akka du'aatti naa waliin olii galee jiraachuu hin ta'u taanaan immoo hulluqqi ofii isaatii uffata isaa fudhate ofii isaatii uffata isaa shaantaa isaa fudhate ila anisa borii shaantaa isaa qopheessee fineeka inni anaan bayi jedhee miti ani immoo ofiifan isa baasa. Bakka allaqe natti wanti ta'e saatii barbaade dhufe saatii barbaade galee saatii barbaade bakka barbaade dhaqee ana mataa wanti inni na nyaatuuf hin jiru taa'ee dawwalee maaf akkas goote maaf akkana ta'a bakka yeroo barbaadu dhufe na tume yeroo barbaadu na arrobse wanta akkana jedhu hin jiru ammas ta'u yoon dhufe uffata isaa shaantaa isaa bariira kaa'een eega bakka an hin danda'u. Kanaan hordoftoota keenya yoon balleessite illee badii kan kee badii balleessaa jirta kana balleessiteetta jiraate badii kan kun natti maati na sirreessa garuu akka kan kootti kana yaada akka keessanitti maal jettu wanti kun sirriidha
baay'ee bakkee oolu bakkee jiraachuu bakkee taa'u bakkeedhaa dhuguu bakkeedhaa nyaachuun isaa sirriidha. Dur waan akkanaa hin qabu. Dur waan akkanaa nagateeyyuu bakkeedhaan nyaatu. Nagateeyyuu buna bakkeedhaa hin dhugu. Dhugaas nitti mootee wallaahi laazim. Nagatee bakkeedhaa buna hin dhugu. Bitee dhufee danfisi. Baqqaalis immoo akka dubartii tokko luumsoo miti. Akka dubartii tokko of gattuu dubartii miti. Alhamdulillah yeroo inni galu mana qulqulleessee mana farrashee bareechee buna waan daqqaraarrabeen eega. Mee maaltu satti bade? Kanas waliin gaafanna inshallah. Viidiyoon keenya akkuma itti fufutaa gaafiin keenyas akkuma itti fufutaa wanti hundinuu immoo amma ifa ba'utti wal sodaachuun hin jiru. Waan hundayyuu ifa baafne wal gaafachuu ifa baafne ija keessan dura wanti tokko eegasiin qaqqabe ifa baafne ija keessan duratti gaafiin kun akka isatti isaaf dhiyaatu ta'a inshallah. Kanaaf hordoftoota keenya YouTube koo kana subscribe naa godhaa na bira dhaabbadhaa share naa godhaa du'aa naa kadhaa inshallah. Akka rabbiin illee na fayyisu akka mucaan koollee rabbiin fayyisee bakka fayyeera alhamdulillah akka inni fayyee naa qulqullaa'u du'aa naa kadhaan isin jira isin jaalladha isin kabaja bye bye.